Halloo obboleewwan koo nageenya gooftaa isin yaa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyoo baga jiraattan baga fayyaa nagaa taatanii warri mana keenyaaf haaddisii taatan saskilaayiib godhaa nu jajjabeessa saskilaayiib godhaa bishaan illee daffee tasirra jira garbachuudhaaf warri mana keenyaaf haaraa taatan sabskiraayibii godhaa maatii nuuf ta'aa koomentii keessan nu barreessaa nu jajjabeessa isin jaallanna. Baga jiraatanii baga fayyaa taatanii baga eegamtanii yeroo kana geessanii isiniin jette obboleettiin keessan jirtuu nagaadhaa isin jiraanii galata gooftaa baga fayyaa taatanii maamma saana asirraan godhadhee na tolu har'aa waliin qabadhee dhufee jira gaaffii nama tokko deebisuufidha kun bishaan daffaadha kun shunkurtiidha gaa shunkurtiin dhibba taatee gaa barbareedha kuna shaboodha zinjibilaaf nachi shunkurtiidha kuni shunkurtii abashaafi abshiidha kun immoo shiroo kun immoo zayitiidha akkuma argaa jirtan jechuudha kanaafuu maal akka hojjedhu maaliif akkan kana hundumaa gadi fidee dhufe isinittiin himaa na hordofaa maaliif akkan kana hojjechuu dhufe isinittiin himaa sababiisa isin garuu maalumaafuu waan hojjedhu na laala kun zayitiidha baay'ee baay'isnes maal faayidaa qaba baay'ee baay'isnes qabaadha beesu hin taane yesuusiif haa galatu garuu baay'ee baay'ifne maal faayidaa qabaa mataatti tollu baay'ee baay'ates kanaafuu xiqqeessinee itti goone maaliif akkan kana fidee dhufe sababa isaa isiniif hin hima hordofaa ammallee ifamaa wajjin maaliif akkan kana mirkaa mirkee maal jira soorsan godhaa karaa irratti argin jaallatu maal jedha mirkaa mirkee jecha wayii fayyadama maaliif akkan kanaaf fidee dhufe isinitti hima ilaalaa sumarraan isinis shiroo warri yaaddan shiroo innaa ishii tik jettu iyyoon anaaf hortu malee akka gogoran jechuufsine kajeeltanii jechuudha waan biraatti dhaqaan jiru shiroodhuma nas jireen shiroon jedha laala shunkurtiidhuma asirratti asitti dhaqaa erga zayitii kootti naqadhe shunkurtii koo hingaa kun baay'eedha haattiin jira kanarra shunkurtii shiroodhaan qalladhuma sirruu dhibba sadii taatee kiiloon tokko shunkurtii kiiloo gimmaa shanii kiiloo gimmaa shatoo binne birrii eesh immoo birrii isaa utuu hin taane shunkurtii isaatti hirmaamna moo misira isaatti hirmaamna Nena hordofaa maal maal sababa isaa isiniitiin himaa na wajjin turaa bu'aa koo warra kaa durullee beektu warri beekisan warri kaan immoo warra itti nena daawwadha wajjiniini haa hojjennu bishaan daffifannee qabna kunoo Abraati kan hin jaalladhu maal akka ta'e hin beekne sodaadha baay'ee dhugaa isiniin jedha Yesus ko በጣም ትሱዳዳ meeshaa yoo bitanne tigisti nu eenyuun nu geessa birrii eenyuutiin immoo nu dhaqaa warri jettan nu bittee jettan eessa isa faatti geessuu dandeessa immoo jettan ani iddoo barbaadetti isin geessuu nan danda'a isin ofamansiisaatuma maallaqa keessan eeggadha wanta barbaaddan sana immoo akkan barreessuuf barreeffama akkan barreesse isiniif dhaqee qodaa sirriitti tokko gayaana fi tokko gayaan irraafate bituu fi maal gochuu qabdu isin immoo akkan barreeffadhu irratti immoo qabdu jechuudha warri immoo maallaqa isaa eenyutu nu geessaa kan eenyutiin dhaqattanii kanuma keessan hin geeffamu makiinaan yoo meeshaan baay'ee ta'e kontiraataa fuudha yoo xiqqoo ta'e immoo qabadhee kan isinii geessa jechuudha kuni abishii fi shunkurtii abashaadha danda'a keessan ilaalaa rakkoon hin jiru waaw maal urgaarii manatti gadi naqee akka ajaa'ibatti urgaa fuulissa mucaan kiyya booddoo jiru tu argitanii kofaltuu isinitti agarsiisu malee hin kofaltu dhugaa tigisti shunkurtii otoon bishaatiitiin qimametti itti naqxaa jechuu dandeessu yaa zayitii daffaattan naqe waan ta'e bishaachaa jira akkuma argaa jirtanu gabbadhu bicha zayitii daffaattan naqe Keessanumaan isinii geessa malee gaafa akkasinitti hin taane
gaafa birrii ergitanu afur sana fabsheessu. Gaafa birrii ergattanii qodaa sana bitee gaafa raawwadhee jedhu qodaa sanaa fi birrii keessa wal madaalchisee gabaa haala gabaa ilaalee bitee gaafan jedhee jedhu dhaqee birriin irraa isin yaafaa mitiire yoomiin baay'ee ta'e kontiraataan isuma ergitan san keessaan kaffalee geessa. Yoo meeshaan xiqqaa ta'e immoo birriinuma ergitan san keessaa meeshaa keessan biteen akkasinii ga'utti akka ofii kootti biteen birrii keessan san keessaa tiraanspoortii isuma kaffaleen deemee isinii geessa yoo irraa hafee isinittan himaa jechuudha. Akkasii gaaffii biraa akkasinitti hin taane. Naziin kiyya akkatti iddoon ni jiru zoogitanii dhugaa kanatti kofaltu tokko lama sadii bakka singaa kana booda singaa daqiiqaa tokko sakandii tokko laaltani kana isiniin jedha. Gaaffii akkasinitti hin taane obboleettii tokkotu waxii anneen gadda hojjedhee soorsa sarpiraasiin godha jedhee soorsaan keessanii dinnichuma kana salaa hin rikaatu hojjedhe irratti gaaffii kanatti ta'e tokkotu jira. Maal jettee ani koomentii sana akka badaatti deebisuu tuun taane akkasiin waan hubattanii ishiidhaaf waxii kana qabadhee dhufe obboleettii koo kana maallaan jettee bishaan daffaa bicuu ishiin xabitti godhadha maaliifi xiqqoo ishii xabitti godhee kanaan booda barbareetti qija daffaadha maallaan jettee obboleettiin koo kun waxii shiroo hojjetteetu lukkuun hojjedhe jettee fiddee yookaan lukkuudha jettee shiroo hojjetteetu shiroodha malee lukkuu miti yookaan immoo lukkuudha shiroodha waxichi eengaddaati abbaa warraa keessaa sarpiraasii goote naan jette barbareedha naan jettee turte baazawwees maan isinitti barbareen 1,100 galte obboleettii kiyya shirooni miti kanan gaaficha hojjedhe shiroo miti. Shiroo sitti fakkaachuu danda'a. Ani garuu akka biyya keenyaatti yookaan akka biyyaatti akka beeksisa ga'utti yookaan immoo akka namni tokko waan qabu ta'an akka humna isaatti hojjetatu tan hojjedhe. Shunkurtii wala kiiloo 5 naqu wala kiiloo 4 naqanii boqobbaquu sana wallaalee osoo hin taane hin barbaanne anatu. Sababni hin barbaanneefis akkana furdisayyuu jedhee yaadne gaafsana qallatee akka kan biyyaatti akka kan harmee keenyaatti akka kan haati keenya waxanitti hojjechuudha karoora koo ture xiqqoo isheen eelaa furdate iyyuu malee anaayyuu shunkurtiitti baay'ate xiqqoo ishee akka yaadetti namni tokko fakkeenya if godheen hojjedhe namni tokko hindaaqoo bitate dirqama shunkurtiin birrii 100 birrii 500 bite kiiloo 5 naquun qabu namni tokko dhugaadha sinin sobu shunkurtii gaafa sana kiiloo hindaaqoo akka kanaan waxanne nan beeka asumaan na'uuf galchaa kiiloo tokkittii qofan bite takkittii qofa garuu mana waan jiruufan gizee lama daakuun qaba maashinitti waan ta'eef kiiloo takkittii kana masee tokko hundaa yookiin maashinii miidhama yookiin immoo gizee lama naan ta'uudhaan kan manaa ruubii waan taatu walitti dabale biyaansi ruubiin ta'a malee ani kiiloo 5 4 3 itti naqe karoora gootu shunkurtii xaalxaalitti godhe akka harmeen keenya yookiin haadholiin keenya yookiin haati koo hojjettutti wanbeeta sabaa hin beektu masheen magaalaati malee inni furdaa suni hin beektu wanni baadiyyaatti hojjetamu karoorri koo isa ture. Kanaaf iyyuu obboleettii kiyyaa'anii isa karoorseen hojjedhe ture gaafsana gaaffii waan sitti ta'ee fi shiroo miti kanan hojjedhe gaafsana hindaaqoodhuman hojjedhe garuu shalal godheen beekaa hojjedhe amma shiroo hojjechaan jira gaaffii keessii deebisaa siin jira nabse kanaaf waan hindaaqoodhuman hojjedhe ture aduu sana beekaatumani akka antini godhee hojjedhe waan ta'eef shiroo hojjechaan jira amma shiroo sittan agarsiisa jechuudha kun shiroodha inni gaafsana hindaaqoodha bokkaan hin roobee nan dadhabaa sin jedhu baazawee biratti na fudhatiin haga ishi warri sinii galu sinii gala daa'ima wajjin hojjechaachi jecha hojii kooti miti kamtuyyuu ta'u viidiyoon hojii kooti nyaannan gaafsa bishaan ho'aatti naqadha gaama maaliifi daffeera waan ta'e bishaan daffaara shunkurtiin keenyas bishaateera qimamiin keenyas bishaateera maaf mishkila okay gaafsan wanni gaafsinitti ta'u yoo jiraate dhiifama naa godha viidiyoo dhimma mataa koo kan hojjedha nan dadhabinaa sinii jedhu badii keessan miti mucaa wajjin jecha daaqoo sana qulqulleessaa shunkurtii godhachaa qimamii waan tokko godhachaa lamanni bokkaatu roobaa jira kana kanattan sin jalaa dadhabee
malee hindaaqoon mana hojjedhe gaafsana amma gaa bishaan daffaadha. Bishaan kun daffee jira. Shiroo kana gingishadheen kaawwadhee jira. Istii gaama maal tokko nu hafe amma simmadhaan wajjin tura. Amma gaa bishaan keenya bishaan isaa daffee wanti ittiin naqannee erga nuu daffee maal goona dam ammallee wajjuma turra hin beektu yaa'u wanni wallaaltan miti yaa'u sunitti agarsiisu koo miti mucayyoo sanaaf hin deebisa gaaffii waan itti ta'eef shiroon hojjedhee fi hindaaqoon hojjedheen gaaf sana hin gallee fi waan ta'eef amma ittiin agarsiisa. Amma qulliitii qolleetti bishaan daffaatti dhagee bishaan ichoo deebisee hin daffise. Hin daffee jechuudha ammas. Akkasii akka isheedhaaf ifa ta'utti asirratti agarsiisa. Asumarraan mee ilaalaa irbaata moo inni kun misaadha moo soorsaan hin jiru. Maan sa'aatii kana waxee hojjedhame hojjubaan laalla. Sababa isaa ittiin xiqqeeffadha. Lafatti maxxanbatu wallaallee garuu hin barbaanne. Maaliif innaan innuu hin daffaame ilaalla hojjuma. Innuu ofiisaa hin daffee wal maka. Kanaafuu walaama kumee hin deebina wal faana. Waluma faana deebina. Innuu daffee ilaa wal maka waan ta'eef kan hin tuqu. Qoxiin keenya qaqqabuu ka'eera. Amma isaan kanatti immoo sadarkaa isaanii eeggataa jira. Isaan lachanuu sadarkaa isaanii eeggataa jiru. Gidduudhaan keessaan bahee haa daffuu jedhee daffaa jiru isaanuu. Haa daffuu jedheen kaa'amee jechuudha gidduudhaan. Isaanuu daffaa jiru kunoo sirriitti hin daffinee ganaa daffaa jiru. Asumaan kanatti godhanna. Jinjibilaa fi nyaata shunkurtii. Shunkurtii adii fi jinjibila daakamaa jechuudha. Sirratti eessatti aftaaree ganzabee nu abbaa ta'inaa. Lamitti qaraalee zila harraf gobazi wachaa maariffaa dubbadhu insuraatiin naa jettan koomentiidha. Thank you wabii gochi thank you. Eshi nan dubbadhaan jedhe dubbachaan jira wallaalee itti kolfiinaa malee isiniin jedha. Isti amma waxii shiroo keenya akkam akka ta'u maalirra akka ga'u shiroo raambisee jira. Hin barbaanne hundatti naqu. Maaliif furdata shiroo manatti daakame waan ta'eef miiccee qalloon keessa miicciteet daaskiste waan ta'eef gaayyoodhaa fi shumburaadha waliin makeen bitee miicceen daaksisee kanaafiyyuu furdata jedheetan itti xiqqeesse. Kanatu beekaa malasaa waan ta'eef ammallee habshaatu walitti deebina. Memmenii gaama shiroon keenya geesseetti sittaamura. Akkatti ishiin jaartu argitanii amma maaltu nu hafee ashabootti godhan ashaboon nu hafee jechuudha. Kana booda iddoon geessu kaan ammallee na wajjin turaa hin laaltu eessa akka geessu. Eessa akka shiroo kana geessu ana faana turaa hin ilaaltu. Gaaffii haadhotiyyaa deebise jedhee yaadan qaba nan yaada. Kana fakkaataa akkanatti hojjetama shiroonii. Ana akkanatti hojjedhaa. Yookiis akkana ta'ee jechuudha. Xiqqoo taktikaa jiru walitti deebina bishaatti waan ta'eef sirriitti nuuf bishaattu. Amma gaa shiroo maalirra akka ishiin geesseertu wajjiniin haa daawwannu jechuudha. Ishii wajjiniin haa ilaallu balawwan kiyyaa ga'ee gaa'eedhaan naamsa. Wajjiniin haa ilaallu. Waaw. Ilaa obboleettii kiyya akkana shiroo. Ishii ani kanan beeku akkana shiroon ilaa haadhotiyya. Shiroo hojjettee gadda kanaan jette ati kanadha shiroo ilaa. Ishii qal'iste immoo jechuu dandeessa. Shiroo furdaan immoo wanti namatti fakkaata gaa yoo furdate maani maqaasaa? Buqqee baay'een jaalladha dhugaa waaqa. Dubbaatti beektu laata nuun buqqee jennaan. Buqqee kan itti aannan raasan immoo miti. Eenyu akka nyaatu qasoorsaan mana jiru moonsaanii mucaan xiqqaadha. Sa'aatii kana eenyu qopheessitaniiti jaartiin kun hooqii isaati manaa yookiis immoo haati mootii keessanii eenyudha akka laachuu kaate shimoortofaa. Gooftaanaaf eebbisi nyaata kanaa mee. Ofumaaf bayyaanatti qopheeffadhe dhugumaa kun.
qalladdu ofan qaba kabina jettan shintu of dallabi tigisti wala uqatte of dallabi uqatte minaan injiru inaan jettu janna geefata waaw waaw miyaamanii dhugaa waaqa namni tokko tokkummaa abukaadoo jubbuu dandeessu abukaadoo bukkee kaawwachuu beekumamni barbaadeeni annan jaalladha namni hundi hin jaallatu maan godha qasina wasiisee naan liqimsu sun soo gogola liqimsitu biyyoo namtanaa nyaattu dhugaa waaqayyoo kana kaa haadholee shiroonii malee inni gaafachaa shiroo miti hindaaqoodhumadha garuu beekaa shalal godhe hojjedhe isin jedha habiibti obbaleewwan koo kaameraa keessaa baabaan itti deebi'e waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isinan jaalladha waaqayyo biyya keessatti nagaa isin agashuu inni anas biyya ormaarra nagaan nagashee mana kootti xinnaates guddates gaaris ta'u yaraas ta'u akka mana kootti hiixadhee kan kooti jedhee fuudhee kaa'ee hiixadhee kan kooti jedhee itti fayyadamuuf inni na gargaaree waaqayyo haa eebbifamu isinillee isin agashu utuu wanti tokko hamaan takka isinirra hin gahin madaabiin keessan amma barbaaddoo isin gubdee isin aarsiteyyuu waaqayyo ayyaana isaa isinii baay'isee bobaasaa jala isin golgee allaan keessan uumaan keessan warri rabbii keessanitti amantanis rabbiin keessan bobaasaa jala isin kaawwatee isin dhoksee nagaan biyya keessanitti dachee keessanitti mana keessanitti maatii keessanitti warri muga nagaa dhaabdan immoo waaqayyo karaa isinii banee nagaa isin agashu sinan jaaladha isinin jedha tol mee minana zirra dhugumammoo urruf anuma fixee bishaan gadi dabaluu fiiree ammani dhugaamoo ohohoho abbaate kana fakkaatteettaan bishaatteettaan achi waxamteettaan dhufteettaan nyaatamteettaan akkana kunoo maal gooture furdadhunaan jettanii waaqayyo sinaa kabaju yesuus sinaa kabaju allaa sinaa kabaju madaalaalami sinaa kabaju waan itti amanattan sinaa kabaju waan kabajaniif galatooma waan hordoftaniif galatooma waan laayikii tuqxaniif tabaaraku amma immoo laayivii irratti wal agarra wakiin deema thank you